kaasee dubbachuu yaadee ture. Isatti bubu'een ammas kana tattaa'uuti dhabu. Tarii maaliif akkas goote maaliif walirraa fageesse jechuu dandeessuudha. Egaa Yesuus guddaa maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaan dura kan dubbadhe waa'ee nyaataati. Jalqaba kan dubbadhe jechuudha. Nyaati maaliin nyaata isa nyaatanii garaa guuttatan miti. Nyaata isa kan hafuuraa. Ameen ameen. Nyaata isa kan hafuuraati. Akkuma jireenya keenya keessatti guyyaatti si'a sadii nyaannu arfaffaa itti dabalannu miti kan hafuuraas nu barbaachisa. Kan jedhu kan dubbadhe. Isa lammaffaa irratti immoo deemaan jedhee dubbiin Waaqayyoo nadhii dammaarra caala. Ameen ameen. Hundi isaa nyaata. Garuu akkaataan dubbii isaa garaagara qaba. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Namni nyaataaf gaafa qophaa'u obboloota koo jalqaba harka dhiqata. Nyaata qophaa'ee ergi nyaati qophaa'ee booddee nama nyaatu hafeera. Achii booda tokkummaatiin nyaatu. Dubbii sagalee Waaqayyoo obboloota koo jalqaba akka beeloftetti nyaachuu gaafa barbaadu of qulqulleessa. Isa kana kan dubbatu. Galanni fulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waa'ee iddoo aarsaa haxxummaa diinaa akkamitti akka mormuu dandeenya. Otuu hin nyaatin, otuu hin dhatin haxxummaa diinaa mormuu hin dandeenye dubbatu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Haaleluyyaa. Yesuus guddaa. Waa'ee nadhii dammaas kaafan dubbadhe waa'ee ergamaa Waaqayyooti kan dubbadhe. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ergamaa Waaqayyoo. Isa Waaqayyoorraa waa fuudhee dubbatu. Dubbicha akka qalbeeffamu isa kana kan dubbadhe. Arrammoo kan dubbadhu maa inni Yesuus guddaa. Waa'ee sanyiiti kan dubbadhu. Sanyii meeqan keessattuu beekata? Sagalee Waaqayyoo keessaa dubbiseen waa'ee sanyii irratti dubbadha. Galanni fulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 11 kaaseen dubbisa kan jedhu. Hiiki fakkeenya namicha sanyii facaasu isa kana. Sanyiin dubbii Waaqayyooti. Karaa bukkeetti fakkeenya warra dubbii Waaqayyoo dhaga'anii yemmuusuma seexanni dhuftee akka isaan amananii itti hin fayyineef dubbicha gara isaanii keessaa butattuuti. Amma qosheenti dubbisaasi sa'aatii hojii deemu fe'ee. Yaa Waaqayyo gooftaa galanni fulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee Waaqaaf lafarratti eebbifamu. Ilaa ganamaa kaastee yaa Waaqayyo gooftaa nutti dubbachaa turte galanni fulfinni siif haa ta'u. Ilaa ganamaa yaa Waaqayyo gooftaa bantii ulaa Waaqaa bantee yaa Waaqayyo gooftaa akkasii waaqeffannuuf hafuura waaqeffannaa irratti waan dhangalaasteef maqaan kee eebbifamu. Ilaa ammas yeroo kana yaa Waaqayyo gooftaa anaaf sabni kee dhufnee oddoo kana jirra maqaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbadhu. Ayyaanni kee fi hafuurri kee duwwaa nu duukaa haa ta'u. Kana garbicha keessna eegi. Dubbii kee akka dubbadhu fatiin waan na gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Arragaa waa'ee sanyiin dubbadhaa jedhee wanta kana argitu? Wanti kun maal? Maal akkamitti bartise? Argitaniitu wanta kana? Wanti kunii boqqolloodha. Maayinni kuni sanyiidha. Argitanii? Sanyiidha. Tokko keessaniif yoo laadhe yoo akka gaariitti facaastanii ija isaarraa nyaachuu dandeessu. Sobamoo dhugaa. Garuu as keessaa tokkitti duwwaa baasee yoo nama tokkoof laadhe dhugaan isinitti hima otuu balbala kanaan bahin gata. Arra garuu waa'ee isa kanaa miti kan dubbachuu barbaadan. Waa'ee sanyii isa kanaa miti kan dubbachuu barbaadan. Sanyii kun yoo godhu tokko muka tokkittiidha. Argitanii amma mataa isaatti naqatee jira. Sanyiidha kun. Sanyiin hin nyaatamu hin kaa'ama malee. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Dubbii sagalee Waaqayyoo obboloota koo jireenya keessa sanyii haa godhatu. Ameen. Ameen ameen. Sanyii namni nyaatu gaafa facaafachuu ga'u sanyii barbaacha dhaqa. Elaa bara kana keessa obboloota koo dubbii sagalee Waaqayyoo otuu beektanii otuu beennu barbaacha gan dandeenya. Walii galla barbaacha gan dandeenya. Sababii isaa sanyii hin qabdu taanaan dhuguma sitti maara inuma barbaadda. Baraan inuma barbaadda. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sanyii godhadhaa. Ameen. Ameen ameen. Sanyii godhadhaa. Akkuma daddokaatti dubbise maal jedhe? Fakkeenya
Waa'ee maal jedha? Hiiki fakkeenya namicha sanyii facaasu jedha. Waa'ee karaarraa kan hin dubbate jechuudha. Ilaala. Sanyii sana sagalee Waaqayyoo gaafa ta'anii dhaggeeffatanii akka isaan duukaa hin baaneef seexanni immoo maal gochee keessaa bubbutatte Waaqayyoo sin haa oolchu. Ameen ameen. Bara kana keessa amanaan bara kanaan maal ta'e yoonaan jettee na gaafattanii dhufeewwan bariirra ta'as garuu gaafa gadi ba'u seexanni keessaa funaannatti. Waaqayyo sheefatu. Ameen. Ameen ameen. Waaqayyo sheefatu. Sababii isaa maaliif isin keessaa bubbutatti beektu obboloo tokko lafa keessattu meesamaa miti. Lafni keessan hin meesamne ciramee mataa'e. Garaagarummaa qaba moo qabu? Qotee bulaa miti fakkaata isin baay'een keessa. Hin meesamne. Inuma cirame. Ciramee maal ta'e? Achumarra jira. Haafiyyuu irraan gaari. Isa kanadha. Gaafa waldaa keessaa gadi baatu. Dubbii sagalee Waaqayyoo gaafa dhaggeeffattee baatu. As keessatti gammaddee burraaqxee sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatte. Gaafa garuu gadi baatu. Seexanni keessaa bubbutatte. Funaannatti iyyuu hin jedhu. Bubbutatti. Waaqayyo sheefatu. Ameen ameen. Mee garaan 12 kaasii naa dubbisi. Karaa bukkeen fakkeenya warra dubbii Waaqayyoo dhaga'anii yommusuma seexanni dhufee akka isaan amananii ittiin hin fayyineef dubbicha garaa isaanii keessaa butatuuti. Lafa dhagaan fakkeenya warra dubbicha dhaga'anii gammachuudhaan fudhatanii garuu hidda gad fagoo waan hin qabneef yeroodhaaf hin amanuu yommuu qoramnitti dhufuttis irraa kufu. Lafti qoraattii fakkeenya warra dubbicha dhaga'anii yaaddoon sooromnii fi qannoon jireenya dacha'an isaan uunaan ija utuu hin godhatin hudhaatti hafaniiti. Lafti gaariin fakkeenya warra dubbicha dhaga'anii garaa gaariidhaa fi abboomamaadhaan isa fudhatanii rakkina hundumaa obsanii ija godhataniiti jedhee. Waaqayyo isheen bifa. Ilaaqa obboloo tokko bakka kanatti waa shantu jira. Wanta shantu jira. Qalbeeffadhaan hubadhaa. Suuta'een dubbadha. Akkuma kanaan dura sana dubbadhe irra deddeebi'uudhaaf sa'aatii qabu. Garuu ishee kana daqiiqaa muraasan dubbadha garuu suuta'een dubbadha. Kana qalbeeffadhaa daraa keessa. Sanyiin kun gaafa faca'u akkamitti akka faca'u qaba yeroo itti faca'u qaba. Isa kana fakkeenya karaa bukkeerrattis kaasee dubbateera. Dhagaas kattaa gidduutti isa faca'es kaasamee dubbatameera. Lafa qoraattii keessa isa jirus kaafamee dubbatameera. Inni dhumaa inni 15ffaa garuu maal dhayoo jettanii lafa gaarii isa bu'eera. Inni kun immoo maal irra qabudha? Gubbaa isaatti yoo ilaaltanii namoonni baay'een qorumsi gaafa itti dhufu otuma Waaqayyo duukaa jiredhanii otuma of gatanii deemaa jiranii gaafa qorumsi itti dhufu garuu maal ta'e? Irraa kufu. Waaqayyo isin haa oolchu. Ameen ameen. Waaqayyo isin haa oolchu. Sababiin isaa Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa jiraata tana Yesuusuma duukaa jiraata. Ameen ameen. Baay'een keenya yaa obboloo tokko anuma dabalatee amantiin keenya amantii hir'uu. Ganama kana garuu Waaqayyo amantii guutuu nuuf laata. Ameen ameen. Amantii hir'uu. Sababiin isaa maaliif? Yoo qorumsi natti dhufes Yesuus Gooftaadha. Yoo qorumsi dhibes Yesuus Gooftaadha. Yoo balballi banames Yesuus Gooftaadha. Balballi cufames Yesuus Gooftaadha. Kan banu eenyu? Yesuus. Hallelujah. Jechuun dubbii sagalee Waaqayyooti. Boqqolloo kana kan hin baadhee dhufee fi isa kana sitti muufidha kan hin baadhee dhufe. Anaaf sanyiidha kun. Garuu gaafan kana ilaalu yeroo baay'ee dubbii sagalee Waaqayyooti immoo keessa koo dhufa. Bara baay'ee sirratti faca'ee ati garuu baasuu didde. Bara baay'ee sitti dubbatame ati garuu kan yaaddu waan biraa. Garuu sagaleen Waaqayyoo har'a ganama kana maal jedha? Akkasitti faca'u dubbii Waaqayyoo akka jireenya keetti haphee ta'ee hafuu fi sanyii akkati qabaattu barbaadu. Ameen ameen. Sanyii. Yaa obboloo tokko sanyii qoosaa miti. Sanyii gonkumaa qoosaa miti. Warri qotee bulaa kan sanyii hin qabne minaan isaanii ongeen gaafa balleessuus gaafa sanyii dhaban maal godhu? Yeroo qotiisi ka'utti baay'ee rakkatu.
Kana liqeeffachuu ganarra fiigu. Maaloo gaafa minaan koo bareechee baasu dachaa godhee sii deebisa faayidaan liqii gaafatu. Garuu yaa obboloota ko dubbiin sagalee Waaqayyo tokko keenya mana keenya keessa jira. Garuu baay'een otuu sanyiin Waaqayyo mana keenya keessa jiru sanyii biraa barbaada. Waaqayyo nu haa oolchu. Ameen ameen. Gooftaan Yesuus Kiristoos nu haa oolchu. Sanyiin inni dhugaan, sanyiin inni ifa namaaf kennu, sanyiin inni nyaatanii quufan dubbii sagalee Waaqayyooti. Sanyii kana yoo namma nyaadhe gaafa inni jabate kana natti bareedee otoo nyaadhee ta'eetii nan bifadha. Fixeera jechuudha. Garuu sanyiin obboloota ko hin kaa'ama. Dubbiin Waaqayyoo keessatti iddoo argatu. Kan inni dubbachuu barbaachisu kanadha. Dubbiin Waaqayyoo jireenya keessatti gaafa bakka argatu. Inni bakka siin laanu illee bakka siif qaba. Ameen ameen. Yoo amantan ameen jedha fudhata. Dubbiin Waaqayyoo jireenya keessatti gaafa bakka godhatu. Gaafa siin sanyii qabdani. Baay'een keenya baakgiraawundiin keenya osoo ilaalameeti iddoo kanaaf hin mallu ture. Garuu Yesuus tu fide. Ameen ameen. Yesuus tu fide. Egaa erga dhumne immoo obboloota ko erga sanyii nurratti faca'eeti nutis sanyii facaasuu qabna. Ameen ameen. Sanyii facaasuu qabna. Sanyiin faca'u kun immoo yaa obboloota ko waldaa kiristaanaa keessa gaafa dhuftani paasterii ilaaluu dhuftu. No, faarfattoota ilaaluu dhuftu. Eenyu ilaaltanii dhuftu? Yesuus Kiristoos. Eenyu lallabettanii dhufna waldaa kiristaanaa sin taafu. Eenyutu gaggeessatanii dhufna waldaa kiristaanaa. Zuumii keessas gaafa galtan har'a eenyu lallabettanii hin galinaa. Eenyutu gaggeessatanii sin galinaa. Akkas taana sanyiin keessa jiru. Sanyiin Kiristoos kan keessa jiru Kiristoosin barbaada yeroo hundumaa. Sagalee Waaqayyoo barbaada yeroo hundumaa. Hallelujah. Namoonni Gooftaa Yesuus Kiristoos naamni ka turan. Dadam. Biyya lafa hundumaa maal godhan? Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Sanyii keessatti faca'e. Ameen. Sanyii Waaqayyoo si keessatti faca'e. Ameen. Ameen ameen. Sanyii Waaqayyoo jireenya kee keessatti faca'e. Ilaala. Lafti inni qoraachi qabu hudhaamatti hafe ija hin godhanne. Jireenya keessatti wanti hudhaatti isin qabee jiru maqaa Yesuus Kiristoos isin haa gadhiisu. Ameen. Ameen ameen. Akkasin hin guddanneef akkasi ol hin kaaneef sanyiin isin keessatti faca'e akka ija hin godhanneef kan isin qabee jiru maqaa Yesuus Kiristoos isin irraa ciccitu. Ameen. Hallelujah. Faarfattanii qooqii keessan akka hin bareenneef kan isin qabee jiru maqaa Yesuus Kiristoos isin irraa ciccitu. Ameen. Hallelujah. Lallabdanii yeroo hundumaa lallabi koo maa inni horii jettanii Waaqayyoon hudhaa isin dhee jiru hudhaa nutti dhee jiru irraa ciccitu. Ameen. Hallelujah. Isa kana obboloota ko sanyii isa kana kan hin barbaadu. Sanyii isa kana waldaa kiristaanaa kan barbaadu. Waldaa kiristaanaa jechuun maal inni beektu obboloota ko sanyii barreen gaddaa asumaa miti. Sanyii barreen gaddaa kaa'anne nyaanne isa nuuf dhufe nyaanne isa kaatti darbu. Ameen ameen. Sanyii nyaachaa deemna taanaan garuu ofumaati. Sanyii nyaachaa deemu dhaame. Ofumatti dubbadhaa dhugaa sodaatinaati. Sanyii nyaachaa deemina. Anaafis ergaadha isiniifis ergaadha. Sanyii nyaachaa deemina. Sanyiin dubbii Waaqayyooti obboloota ko. Isa kaanee liqeeffattee bakkeetti facaafachuu fette. Isa kanaa qaba kan hin dubbadhu. Namoonni baay'ee sanyii Waaqayyoo of keessaa waan hin qabneef sanyii sana waan nyaatanii fixaniifiti yeroo hundumaa kadhannaa namaa barbaadu. Sanyii of keessaa fixanii. Sanyii of keessaa fixanii. Namni namaa kadhachuun gaarii dhayyee sirrii. Garuu yeroo hundumaa namni akkasii fidu barbaaddaati. Namni akka namaa fidu eenyu barbaada yeroo hundumaa. Yeroo darbee waa'ee loltuu kaasee dubbadhee ture. Loltuun meeshaa ofuma isaa fidhate. Leenjisaa hin dhaafi. Hiriiruuf karaatti agarsiisa. Jalqaba barsiisa akka inni itti hidhate. Egaa yeroo obboloota ko yeroo hundumaa waa'ee sanyii kana jireenya keessatti akka inni bakka godhatuuf iddoo kennaafi. Ameen. Sagaleen Waaqayyoo akka inni jireenya keessatti iddoo qabu godha. Caljettanii yookiin caljennee miti. Obboloota ko ara kasitti dubbachuu barbaadu. Caljenneewwan barii kana teenyee hoo isinii baana taanaani. Otuu dhiisnee nu wayya. Otuu dhiisnee nu wayya.
Garuu sanyiin keessa keenyatti faca'e. Inni bakkee dhaabate bakkee kana keessa gaafa gadi baatame waan baay'eetu nu eeggata. Waan baay'eetu nu eeggata laa. Sababii isaa maaliif? Amma iddoo kanatti qabamnee jiru ayyaana Waaqayyoo eeggachaa jira. Afuura Waaqayyoo irratti bu'aa jira. Waaqayyootu waaqeffachaa jira maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Akka hojii waaqeffanneef inni inaafu immoo inni narkaa ba'an kan jedhu immoo bakkee dhaabatee jira. Waaqayyo isaa eebbifatu. Sanyii har'a jireenya keessatti faca'e isin keessaa funaannachuu nu keessaa funaannachuu kan dhaabatee jiru meeqa jira. Oddoo tokkotti yaa obbola tokko amanaan keenya bara kana keessa jireenyi keenya gaafa raajii nutti dubbatu hin gammanna hin ceenaan akkuma dubbii sagalee Waaqayyoo dubbatu. Qannoo jireenyaa namni jibbu jiraa. Yesuusiin ala garuu qannoon hin jiru. Sobamoo dhugaa. Yesuusiin ala qannoon hin jiru. Ameen ameen. Mee walii keessa nu hin jedha. Yesuusiin ala qannoon hin jiru. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yesuusiin ala gonkumaa qannoon hin jiru. Jijjiirameera. Hinnachumee deemachuu hin sababii isaa maaliif? Namoonni baay'ee kan isaan jittafan maayinni sanyii irratti faca'e sanatti iddoon qopheessineef inuma nyaatan malee. Inuma nyaatan inuma liqimsan. Garuu abbola ta'u jireenya keessatti dirqama sanyii qabaachuun. Dirqama sanyii qabaachuun. Dhugaa dirqama sanyii qabaachuun. Yoo sanyii qabaattee fuula namaa dura dhaabattee kan dubbachuu dandeessu. Yoo Waaqayyo simpoosiif laate. Arrame akkas ija babaasee kan dubbadhamani utuu sin bakkeetti naariidhaan yoo qaanaadha. Garuu Yesuus jara jabeessa. Ameen ameen. Yesuus na jabeessa maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf yaa obbola tokko yeroo hundumaa dubbii sagalee Waaqayyoo dammaqaa ta'a. Galanni fulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haaleluyyaa. Hojii ergamootaa 16 lakkoofsa ofirraa kan jedha. Dubartittiin uffata calaqqisaa gatii jabeessa gurgurtu mandaraa tertees kan amante amantii warra Yihuudootaa kan fudhatte tokko achi turte maqaan ishees Liidiyaa jedhama. Garaa qulqulluu ishee buufate waan taateef isheenis wanta Phaawulos dubbatu dhimmitee dhaggeeffatte. Ilaala argitanii? Wanta Phaawulos dubartii tokko turte. Dubartiin kun immoo maal goote? Wanta calaqqisaa, wanta bifa qabu. Maal goote turte? Hinna gadi turte. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Hinna gadi. Isheen immoo maal goote? Amantii warra Yihuudootaa maal goote? Hin fudhatte. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Hin fudhatte. Eessa turte? Magaalaa Tiyaatir keessa turte. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Garuu chaadu waamichi wanta Phaawulos dubbatu garuu maal taate dhaggeeffatte? Maal taate dhaggeeffatte? Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ilaala dhimmitee dhaggeeffatte wanta Phaawulos dubbatu. Waldaa kiristaanaa keessa gaafatee inni obbola ta'u dhimminee sagalee Waaqayyoo dhaggeeffata. Ameen ameen. Dhimminee sagalee Waaqayyoo dhaggeeffata. Isa kanadha. Sanyii jechuun isa kana obbola ta'u. Inni dhimmitee dhaggeeffatte. Bandiraa sana keessaa wanta calaqqisaa wanta ija nama hawwatu gurgurti turte. Waan maal nama godhu? Ija nama hawwata ture. Garuu isheen immoo isa gurgurti turte. Amantii warra isaa fudhatte immoo warra Yihuudootaati. Kan ishee fudhatte. Garuu fudhattu malee fudhattee keessa miti yaa obboloota. Ilaa hunda gadi hubadhaa. Fudhattee keessa miti. Fudhachuu duwwaa miti. Amantii sana duwwaa miti. Wanta Phaawulos immoo dubbatu dhimmitee dhaggeeffate. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhimma Yesuus duukaa bu'a. Ameen ameen. Inni faarfattu dhimmi Yesuusiin faarfadhu. Yaa isa lallabdu dhimmi Yesuusiin lallabi. Haaleluyyaa. Dhimmitee Yesuus duukaa buute. Dhimmitee. Dubartittii ishee waggaa 2 dhiigi ishee lola'e maal taate isheenis? Maal la godhatte? Yoo carchara wayyaa isaa tuqee nama fayyada. Amantiidha. Ameen ameen. Haaleluyyaa. Isheen kun garuu amantii warra Yihuudootaa fudhattee cal jettee teesse miti. Yookiin cal jettee torban itti deddeebite miti. Yookiin sagantaan laatameef guyyaa sagantaan kennameef duwwaa mul'atte miti. Dhimmitee wanta Phaawulos dubbatu dhageesse. Wanta Waaqayyo sitti dubbatu dhimmaa dhagaa. Ameen ameen.
Jireenya keessan keessatti yeroo kanatti milkaa'ina argattu. Yeroo kana sanyii keessan kan inni bakkeetti mul'achuutti qabu. Yeroo kana obboloota ko caljedhamee miti. Caljedhamee miti. Isa kana yeroo dhabee gaafa dubbadhe warri loltuun obboloota ko uffata isaanii gaafa argitanii yeroo hundumaa maayini qophaa'oodha. Mitiire sirriitti qophaa'oodha loltuun. Kan isin dhibu caammaa guddaa iyyuu gaafa kaatanii jiranii caammaa isaanii keessa shugguxiin jira. Sababii isaa maaliif beektu obboloota ko? Gaafa diinni itti dhufu yoo isa kanaan kennanii isa kanaan immoo rukutuu danda'u. Baay'een keenya garuu dubbii sagalee Waaqayyoo hin qabnuuf jala. Ka'annee hin jiru kan ittiin lollu. Loltuun yeroo hundumaa kan inni qophaa'ee deemu waa'ee qophii isaa dubbadheera. Dirqama qophaa'uu qaba loltuun. Yaa obboloota ko sanyiinis sanyii waa'ee sanyii Waaqayyoo jireenya keessa keessatti faca'ee jireenya keessa keessatti akka ija godhatu isis qophaa'uu qabdu. Anis qophaa'uu qaba. Isa irra dubbadhe duwwaa miti. Dhugumatti jireenya kootiif sanyii qabaan. Waldaa kootiif sanyii qabaan. Mandaraa kootiif sanyii qabaan. Dhala kootiif sanyii qabaan. Isa kana dubartichi kun yoo obboloota ko waatu galeef namoonni baay'een Yesuusitti amanneerra jedhu. Yesuusitti amanneerra jedhu. Eeyyee itti amanuun gaarii. Garuu wanta dubbatamu dhimmanii dhaggeeffataniiru. Garuu dubartittiin maal goote? Dhimmite dhaggeeffatteedha. Waaqayyo hafuura akkasii isiniif haa kennu. Ameen ameen. Waaqayyo jireenya keessatti hafuura akkasii isiniif haa dhangalaasu. Gara waldaa kiristaanaa gaafa dhuftan dhimmaa sagalee Waaqayyo dhaggeeffadha. Haaleluyyaa. Dhimmaati dhaggeeffadha. Baay'een keenya karaa qaxxaamuraatti hati barbaadu. Waaqayyo garuu isa kanatti kan inni barbaadu. Ameen ameen. Akkati yeroo hundumaa sanyii isaa baattee deemtu kan inni barbaadu. Sanyii Waaqayyo akkati baattee deemtu kan inni barbaadu. Ameen ameen. Karaa qaxxaamuraa. Dubartittiin kun amantii kana fudhattee wanti galeef tokko garuu maayini dhimmitee dubbii dubbatamu dhaggeeffachuu isheeti. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Iddoo kanatti yaa obboloota ko ani baay'ee dhukkisan baay'isu. Phexros tokkoffaa yoo ilaaltan immoo isin sanyii baduutti otoo hin ta'in sanyii hin bannetti sagalee Waaqayyoo isa jiraataatti akka jiraatan hafuura haaraa taatanii dhalattanii. Ameen ameen. Isin sanyii maalitti? Sanyii jiraata isa hin bannetti. Maal taatanii dhalattanii? Hafuuraan haaraa taatanii dhalattanii. Ameen ameen. Kana jechuun maal? Hafuuraan erga haaraa taatee dhalatteeti keessa kee waa jiraachuu. Sanyiin jiraachuu. Wanti dhufee si dhuunfate jiraachuu. Jireenya kee wanti dhuunfate jiru. Sochii kee wanti dhuunfate jiru. Gaafa dubbii sagalee Waaqayyoo jireenya kee gaafa dhuunfatu inni ariifattu ariitii kee dhiisa. Inni spiidii guddaatiin fiddu inni argista duubatti hin qabatta. Sababii isaa maaliif kan si to'atutu si dhuunfate jira. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Sanyii keessa kee jira. Sanyiin keessa kee jiru immoo sanyii ariifatu miti. Ameen ameen. Sanyii ija laatu. Minaan oolaa beektu. Naasheen keessa beektan natti fakkaata. Maan dubbattarree. Argitanii? Maseera jechuudha. Maaster oolaa jechuudha. Sababii isaa maayini waluma duukaa faca'e. Argitanii? Maasii irratti waluma duukaa faca'e. Inni kaan guntuta lama, guntuta sadii baafata. Guntuta jechuun isa akkasii kanadha. Guntuta lama sadii baafata. Inni kaan immoo biraa oolaa ta'a. Waaqayyo namaa oolchu. Ameen ameen. Waldaa kiristaanaa keessas yaa obboloota ko nama 80 nama 70 taanee teenye inni kaan ija baay'ee godhate darbee deeme. Inni kaan immoo taa'ee ma ilaala. Inni kaan immoo oolaa ta'a. Waaqayyo namaa oolchu. Ameen ameen. Waldaa keenya keessatti waan akkasiin ta'u maqaa Yesuus Kiristoos. Ameen ameen. Waan tokko waan akkasiin ta'u. Agadaas yoo ilaaltanii waaroo kan jedhamtu jirti. Xiqqisha gadaa. Waaroo jechuun maal jettee inni gaafatanii yaa obboloota ko
mataan ishee warri kaanii daabee facaasu. Isheen kun garuu waaroo hidhamtee jirti. Daaraa fakkaatti mataa isheerra. Afaan haaraa sitti ta'e waaroo hidhamti ishee sun. Ishee sana cabsanii siphatanii nyaatu waaroo sana. Sinii gale? Waaroo sun baay'ee agadaa waaroo sana barbaadanii gaafa dhaqanii cabsatanii nyaatanii agadoo torra kan caalaa baay'ee minyoofti. Kana kan isinii kaaseef yoo obboloota koo sanyii isaanii tokkuma garuu waan garaa garaatu keessa jira. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Gooftaa Yesuus Kiristoositti waamamne kennaa garaa garaatu nuuf kennamee jira. Ameen ameen. Kennaa garaa garaatu nuuf kennamee jira. Kanaaf dhagaa obboloota koo waa'ee sanyii kan kaasee dubbachuu barbaada. Ilaala yeroo baay'ee warri maasii agadaa qaban maal godhu? Agadaa sana keessa ishee jedhannee jalqaba cabsinee nyaata. Sababiin ishee maaliif? Miyaa ishee warra kaanii adda. Miyaa Waaqayyoo jireenya keessan dhuunfatu. Ameen ameen. Jireenya keessan miyaa Waaqayyoo dhuunfatu. Sanyiin Waaqayyoo keessa keessatti cubbulaatu. Ameen ameen. Ilaa boqqolloos gaafa laaltan inni oolaa sun maa inni maseena isaa cabsamee nyaatamu. Inni guntuta qabu maseen isaa hin nyaamu. Soba naannoo baay'ee ni nyaama. Sababiin isaa obboloota koo maasii tokkorra waan garaa garaa jira. Waldaa kiristaanaa keessas immoo akkuma kana waan garaa garaa jira. Garuu dhimmanii akka dubartittii maal ta'uudha? Ameen ameen. Dhimmee sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhaa ilaame. Dabalaa dhimmee sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Haaleluyyaa maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yesuus guddaadha. Sagalee Waaqayyoo gaafati dhimmitee dhaggeeffattu jireenya keetu haara'utti ka'a. Ameen ameen. Baay'een otuma siilaan jijjiiramutti kaata. Deemsi kee jijjiirama. Okonoomiin kee jijjiirama. Dubbannaan kee jijjiirama. Fuulli kee illee jijjiirama. Ameen ameen. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Nama beekumsa keenya miti. Anaa yoo na ilaaltan ani beekumsa tokko qabu. Waaqayyoon na gargaaree ayyaana isaa irratti dhangalaasee na dhaabata. Ameen ameen. Kan hojjechu yoo jiraate maal nuuf hojjechu sagalee Waaqayyoo? Waaqayyoo nuuf hojjechu. Gurguddoonni baay'een garuu isaa salphatan maayini iddoo Waaqayyoo ofii isaanii dabarsanii of kaa'uu barbaadan. Argitanii? Anamma sanyii kana nan qaba. Sanyiin kun kan kooti? Kan kooti. Yoom fedhe isiniif laadha. Mayuuf ta'e harka hojii dandeessu? Yoom nan harkatti qabdanii hin falfallaa hin harcaa. Soba? Hin falfalla hin harcaa sanyiidha waan ta'eef gogaadha. Hin harcaa. Waaqayyoo harkaa gaafa waa fudhattanii obboloota koo. Akkuma inni suuta dheesitti kennee suuta dhabaadhaa deema. Ameen ameen. Suuta dheesitti kenne miti suuta dhabaadhaa deema. Oromoon gaafa mammaaku maal jedhan? Namni ariifatu qoriiliru. Namni ariifatu maaliif godhu? Maaliif? Hin harcaasa. Hin ariifata waan ta'eef gaafa deemu hin harcaasa. Argitanii? Isa kana dubbiin Waaqayyoo yoo obboloota gaafa Waaqayyoo waa sitti kennu humna kee beeka iddoo geessu beeka. Gaafa xinnoo siif kennu xinnoo naaf laatte hin jedhin. Gaafa inni baay'ee sii kennu immoo baay'ee naaf laattetti of hin bobbokoksin. Tajaajiltoota bara kanaa kan miidhaa yeroo laasa kanadha. Ofii isaaf hin fudhanne ka Waaqayyootu laateen malee. Isa xinnoo laateefis waan xinnoo laateef beeka. Humna kee beeka Yesuus. Ameen ameen. Humna kee beeka Yesuus humna koo beeka. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus guddaadha. Waaqayyo yaa obboloota koo humna keessan beeka humna koo beeka. Kanaafi qannoo jireenyaa keessatti ila dubbii Waaqayyo gaafa dhagaan gammadanii garuu gaafa qorumsitti dhufe sagaleen Waaqayyo hin mucucaatu irraa kufu. Waaqayyo nu oolchu. Ameen ameen. Waaqayyo nu oolchu. Egaa isuma kana sadeen kan hin dubbadhe ammaaf. Garuu wantichi gaafa jalqaba isinitti dubbadhe maal jedhee isinitti dubbadhe macaafonni qulqulluu kuni wantoota gurguddaa
kudhan akka isaan of keessaa qaban itti dubbadhe. Iyyaadatti dhibalantii qaba. Isaan kana keessaa waan sadii dubbadhe. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waan meeqa nu hafa jechuudha? Egaa inni ofiin dhawuu kana keessa. Yesuus guddaadha. Ameen ameen. Egaa akka dubartichi maqaan ishee eenyudha? Liidiyaadha. Wanta Phaawulos dubbatu dhimmitee dhaggeeffattee. Mana Waaqayyoo keessa dhuftanii yoo dhimmitee dhaggeeffattanii wanta asirratti dubbatamu kan keessa ergaadha. Wanti faarfatamu ergaadha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Isa kanaaf yoo obbo tokko kudhaniin jedhe. Isa kana keessa ibsaatti akka inni fakkaatu ibsaatti fakkaatu. Isaan kana keessa kan qorra isaan dubbadhamu isaan kana keessa garuu sadii dubbadhe. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Nyaata idammaarra caala sanyii. Isaan kana sadeen dubbadheera. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Tarii yoo dhaggeeffanne jireenya keenya hin haaressa. Garuu yoo dhaggeeffanne ta'e fayyu. Kan yoo dafatti dubbachuu barbaadu garuu qalbii dubartittiidhaaf laate Waaqayyo isiniif laatu. Ameen ameen. Isheen wanta guddaa isheen nagaddu wanta calaqqisu wanta nama hawwatu isheen nagaddu. Garuu dhimmitee dubbii isaa dhaggeeffattee sagalee Waaqayyo. Dhimmaati mana Waaqayyoo keessa gaafa dhuftan dubbii Waaqayyo dhaggeeffadhaa. Yesuus guddaa. Ameen ameen. Hallelujah. Nutti dubbatte waa'ee nyaataa, nutti dubbatte waa'ee nadhii dammaa, nutti dubbatte yaa Waaqayyoo waa'ee sanyii. Bara baay'ee dubbii kee dhageenye irra Gooftaa Yesuus ani immoo nan kadhadhaa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin wanti jireenya keenya irratti faca'ee haa biqilu. Ameen. Maseena ta'uun barbaadnu yaa Waaqayyoo. Dubbii sagalee Waaqayyootiin guutamaa akkuma jedhu sagaleen kee. Yaa Waaqayyo sagalee keetiin guutamuudha barbaadna yeroo hundumaa. Maqaa Yesuusiin si kadhannaa. Saba kanaafis nan kadhadhaa. Yaa Waaqayyo laphee Gooftaa Yesuus dubbii kee dheebotu maqaa Yesuusiin nuu baay'isa. Dheebochuu akka dandeenyu. Yeroo dheebon nuti yaa Waaqayyo dheebuu baana Gooftaa koo. Kottaatii gatii malee bitaatiin nyaadhaa jedhe dubbiin kee. Akkasuma sagaleen kee yaa Waaqayyo namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu. Innis haa dhugu jette, haa nyaatu jette. Maqaa Yesuusiin dubbii kee nu nyaachisi. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin nurratti faca'u yaa Waaqayyo sin kadhadhaa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin karaa bukkeetti hin faca'in. Ameen. Maqaa Yesuusiin qoraattii gidduutti hin faca'in. Ameen. Yaa Waaqayyo dhagaa irratti maqaa Yesuusiin hin faca'in. Ameen. Ilaa laphee saba kanaa ameen jedhame. Ameen. Lapheen saba kootiif saba kanaa maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa tolaan uffata. Ameen. Lafa 150 magariisuu danda'u, biqilchuu danda'u. Haleluuyaa. Ija godhachuu danda'u maqaa Yesuusiin ati nu taasisi. Ameen.